Odaa Award akkuma beekamu aartii Oromoo cimsuudhaaf dargaggoota keenya kallattiilee adda addaatiin aartii Oromoo guddisuuf bu'aa bahii adda addaa keessa ba'an filachiisee qophii addaatiin geetiin badhaasa. Odaa Award dorgommii bara kana eenyuun faa filachiise, eenyu tokkoffaa bahe, eenyuun lammaffaa bahe, eenyu sadaffaa bahe kan jedhu foddaa madda walaabaa miidiyaa irraa kallattiidhaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Marriga Odaa Award aartii Oromoo guddisuu keessatti riqicha Oromoo fi Oromiyaati. Wajjin taane aartii Oromoo haa guddisnu. Wajjin taane aartistoota Oromoodhaa kallattii danda'ameen marsaalee hawaasummaa isaan fayyadaman duuka bu'uudhaan yookaan cinaa deemuudhaan hordofneetiin haa jabeessinuun ergaa madda walaabaa miidiyaati. Odaa Nation filmaata geggeessan eenyu sadarkaa tokko amma sadii bahe haala kamiin filatame akkamitti filatame kan jedhuuf gabaasa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odaa Nation awardii bara 2017 sababeeffachuudhaan qophii addaa gara foddaa madda walaabaa miidiyaatiin qabannee dhufnee jirra. Bakka gammaddanii bakka gammanne isiniin jenna. Madda walaabaa miidiyaa waa'ee Odaa Nation award irratti sagantaa addaati. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Sagantaa addaa immoo kan qabatee isiniif dhufe akkuma jalqaba irratti silaa dubbachuuf yaalletti ani qopheessaa sagantichaa falmataa rooroti. Odaa Award marsaa 8ffaa biyya keenya geggeeffamee jira. Iyyangaa akkuma yaadatamu Odaa Award aartii Oromoo guddisuu keessatti seenaalee gurguddaa dalagee jira. Asumaan gaafii isin gaafannaa daawwattoota keenyaa kan dhageeffachaa jirtan gara foddaa madda walaabaa miidiyaatiin awardii bara kanaa eenyu fudhachuu qaba jettanii yaaddan? Awardii bara kana badhaasni geggeeffamee jira. Silaa ebaluu fudhachuu qaba sirrii miti, silaa ebaluu fudhata sirrii miti namoonni jettan yoo jiraattan koomentii nu kaa. Warroonni ammoo lakki Odaa Award 8ffaan haqa qabummaadhaan tolfame galatooma ulfaadhaa Odaa Award jettanis koomentii keessan nu barreessa. Dhuguma dubbachuuf Odaa Award aartii Oromoo guddisuu keessatti, aartii Oromoo ceesisuu keessatti, aartii Oromoo kallattii qabsuu keessatti hojiilee nama hojjechaa jiru fakkeenyummaa gurguddaadha. Tarii hanqinoo tokko tokko qabaachuu danda'a. Tarii hanqinoonni tokko tokko jiraachuu danda'a. Hanqinni caalaa immoo cibinne isaa waan argaa jirruuf Odaa Award kallattiilee adda addaatiin aartii Oromoo jabeessuu keessatti qooda inni taphachaa jiru, hojii inni baachaa jiru, waanuma wajjin argaa jiru. Kunis ta'e sun Odaa Award bara kana ebaluutti fudhate jedheen eegaan ture. Garuu ammootu ebaluun nama barbaadu san hin argine. Jettanii yaada keessan bifa gaafiitiinis bifa jajjabeessaatiinis nu barreessaa isiniin jenna. Odaa Award irraa jabinni isaas haa ta'u qeeqa qabdan koomentiidhaan nu barreessaa. Dhageeffattoota keenyaa kan dhageeffachaa jirtan gara foddaa madda walaabaa miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jirru qophii addaati. Anis immoo qopheessaa sagantichaa falmataa roorroo qophii addaa kana qabadhee yaadota adda addaa kallattiilee adda addaatiin fuudhee isin biraan gahuuf dirqamee jira. Odaa Award bara 2018 awardii qopheessee jira. Akkasumas immoo yaadotni adda addaa kallattiilee adda addaatiin marsaalee hawaasummaa irrattis argaa turre. Ebaluun sila aartiist ebaluu filatamuu qaba. Sila ebaluun osoo ta'e jettan as jala nu barreessa. Akkasumas immoo Odaa Award hojiilee isin hojjechaa jirtan nuuf ta'ee jira. Awardiin bara 2008 awardiin marsaa 8ffaa kun nu ta'ee jira, nutti tolee jira jechuudhaanis jajjabinnas barreessuu dandeessan, qeeqas barreessuu dandeessan, ebaluunis osoo ta'e jettaniitiin barreessuu dandeettan. Maaliif kun sagantaa qophii addaa aartii Oromoo irra dhaabbachuudhaan Odaa Award guyyaa kaleessaa sagantaa qopheesse irratti sadarkaalee adda addaatiin namoota adda addaa kallattii adda addaatiin badhaasee jira. Kanaaf immoo isin immoo warroonni daawwachaa jirtan yaada keessan nu barreessaa, koomentii nu gataa isiniin jenna. Akkuma beekamu dhugaa dubbachuudhaaf aartiin Oromoo salphatti hin geenye. Aartiin Oromoodha. Aartistoonni Oromoo itti beelawanii biyyarraa baqatanii biyyatti deebi'anii kufanii kaanii aartii Oromoo kana guddisaa turan. Keessaayyuu baroota darban sirna darbe keessatti aartistiin Oromoo rakkoo ammana hin jedhamneen aartii Oromoodha kallattii adda addaatiin dhiibaa turanii jiran. Har'a immoo haala kanaan dhaabbanni akka Odaa Award qophiilee akkasii qopheesse aartii Oromoo jabeessuun, aartistoota Oromoo jabeessuun galata guddaadha. Galatoomaa jechuun hin barbaada. Akka madda walaabaa miidiyaatti dhuguma dubbachuudhaaf warroonni mana keessan teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan kuni qophii addaa odeeffannoo addaa kan isin biraan gahaa jirru Odaa Award irra dhaabbachuudhaan kallattiidhaan isin biraan gahaa jira. Anis immoo qopheessaa sagantichaa akkuma jalqaba irratti isinii kaasuuf yaaletti madda walaabaa irraa kallattiidhaan isin biraan gahaa jira. Eenyu tokkoffaa bahe, eenyu lammaffaa bahe, eenyu sadaffaa bahe kan jedhamutu waa wajjin laalutaa beeksisa kanaan booda walitti deebinaa turtii gaarii yaada keessan koomentii nu barreessaa. Piliis nu fayyada waan taateef. Fidanii lubbuudhaan nu gaffalan aarsaa itti laafina jabeessaa.
Deebi'een dhufeen jira kan dhaggeeffachaa jirtan awwardii bara 2017 akka biyya keenya akka Awurooppaa bara 2024 wabeeffachuudhaan Odaa Award artii Oromoo guddisuuf hayyoota Oromoo jabeessuuf artiistota Oromoodha Hamleetti horuudhaaf kallattiilee adda addaatti sagantaa adda addaa qopheessaa ture jira. Sagantaa san keessaa tokko Odaa Award marsaa 8ffaa kaleessa magaalaa Oromiyaa Finfinnee qeetufaa munaa qee qajeelaa doyyootti kan qophaa'e jechaadha kan simbiraan gaa jiru. Badhaasni Odaa Award marsaa 8ffaa kaleessa hoteela Shaaratan adeemsifamaa oolee jira. Keekaaf kaawwan isaas akkuma jalqaba isinii kaasuuf yaalletti artii Oromoo guddisuuf artiistota Oromoo jabeessuudhaaf sagantaa badhaasaa baranaatti albamiin sirba guutuu Abarraa Gaafii Koo jedhu albamii filatamaa bara 2016 jedhamuudhaan filatamee jira. Akkuma beekamu Abarraa sirba guutuu Abarraa Gaafii Koo jedhu sirba bara 2016 best of the best jechuudhaan filatamee jira. Sagantaa badhaasa baranaa irratti albamiin sirba guutuu Abarraa Gaafii Koo jedhu albama bara 2016 ta'ee filatamee jira. Kanaaf congratulation baga gammadde guutuu Abarraa jennaan jechaadha. Itti aansuudhaan immoo Andu'aalam Gosaa artiistii dhugaa dubbachuu sagalee ajaa'ibsiisaa qabu. Artiistii jabaa ijoollee lafaa dhufaa jirtu fakkeenya artiista Caaluu Hundeessaa namni hedduu Caaluu Hundeessaa isa keessaan arga waan taate Andu'aalam Gosaa akkuma beekamu nama hedduu jaalataanii hin jaalannaan jechaadha. Andu'aalam Gosaa ammoo sirba bilillee jechuu jedhuun dameewwan kilipii muuziqaa filatamaa fi sirba qeenxee filataman badhaasota lama injifatee jira. Yeroo tokkotti waan lama injifate Andu'aalam Gosaa irra deebinee baga gammadde akkasuma dinqisiifattoonni isaaf deeggartoonni isaa Andu'aalam Gosaadha akkasuma dinqisiifattoonni artii Oromoodha baga gammaddan isiniin jenna. Andu'aalam Gosaa ammoo sirba bilillee jedhuu fi dameewwan kilipii muuziqaa filatamaa fi sirba qeenxee filatamaa badhaasota lama fudhatee jira. Tokkoffaa kilipii muuziqaatiin fudhatee jira. Lammaffaa sirba qeenxee filatamaan fudhatee jira. Badhaasota waliigala qophaa'e Odaa Nation bara 2017 sababeeffachuudhaan hoteela Shaaratan guddicha magaalaa Finfinneetti argamu guyyaa kaleessaa qophaa'e Andu'aalam Gosaa abbaa badhaasa awwardii Odaa lama fudhatee jira. Kun immoo waan salphaan laallamuu miti. Jabinni isaa mul'isa, cimina isaa mul'isa. Amma sarara deebinee gara foddaa madda olaanaa miidiyaa YouTube chaanalii keenyaatiin ergaa isin biraan gaa jirruun congratulation jennee ni jira jechuudha. Sirba garee yookaan immoo cimdiidhaan filatamaa bara 2016tiin immoo Adam Muhammad Caaltuu Buttoo sirba gadaa malee jedhuun yaa gadaa malee dhuguma dubbachuu gadaa system afaan Ingiliffaatiin akka yaa warri westanii kunniin jechaadha. Gadaa system Oromoo yoo dubbatame waa'ee gadaatu dubbatame jechaadha. Sirba kanaan sirba aadaatiin sirba garee yookaan sirba cimdiitiin jechaadha. Gareedhaan wallisuudhaan cimdiidhaan wallisuudhaan bara 2016tti immoo Adam Muhammad Caaltuu Buttoo wajjin sirba gadaa malee jedhu. Gadaa malee yessa gadaa malee dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti tola. Dandeettii nama qabu Adam Muhammad artiistii jabaadha, abbaa gadaa jabaadha. Gaafa barbaade akka barbaade wallisuu nama danda'u dhugaa dubbachuudhaaf. Sirba dhageettii guddaa argateen Yoosan Geetaawun sirba baala gizee jechuudhaan diinota naannis baala gizee jettee na waamti jarri indi daaree ajaa'iba indi daaree Yoosan Geetaawun dhugaa dubbachuuf artiistii yeroo isaa eeggate walleelee yeroo eeggatan wallahi artiistii jaba artiistii yeroo isaa eeggate wallisu artiistii confidence qabu artiistii Oromiyaa keessatti arginu qabeenya Oromiyaa rakkoo Oromiyaa quufa Oromiyaa misa Oromiyaa nutti mul'isu keessa artiistii Yoonas Geetaawun artiistii tokkodha. Baala gizeen immootu waan kaleessa nu jedhaa turan fuuldura dhaabbadde baala gizee jechuudha sirba san wallise sirba sanis ittiin milkaa'u isaa kun argaa jirra jechaadha. Odaa Award irratti sirba dhageettii guddaa argatin dhageettii guddaa saba biratti diinni illee beekee jira bara. Sirba dhageettii guddaa argate Yoosan Geetaawun sirba baala gizee jedhuudhaan wallise artiistiin kun artiistii confidence guddaa qabu artiistii yoo wallisu walleeleen isaa Oromiyaan nama agarsiisan jechaadha. Wallistuu dubartii cimtuu jedhamuudhaan Lamlam Hayila Mikaa'el wallistuu dubartii cimtuu jedhamuudhaan Lamlam Hayila Mikaa'el badhaafamtee jirti. Wallistuu haaraa cimtuu jedhamuun Asantii Aschuu wallistuu haaraa cimtuu jedhamuudhaan she is brand dhugaa dubbachuudhaaf wallistuu dandeettii wallee ajaa'ibaa tokkicha as baatanii dhukkee irraa kaaftee jaalala keessa nama galchite jaalala nama deebiste jaalala keessaa itti nama baaste itti nama deebiste jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoo biyya kootii baaliyyoo raayyi natti fakkaate yeroo goruun baadde
asanti aschu galatom ulfaaddu galatom jabaaddu congratulation baga gammadde sin jenneerra deeggartoon isis baga gammaddan sirba ambayyaa filatamaa jedhamuun si boy sirba ajab jedhuun filatamee jira sirba ammayyaa filatamaa jedhuudha si boy sirba ajab jedhuun filatamee jira kitaaba asoosamaa filatamaa jedhamuun gumgummi eelaa kan jinees dajaneen barraa kitaaba asoosama filatamaa kana kun amma kitaaba la kitaaba argite kitaaba asoosama filatamaa jedhamuudhaan gumgummi eelaa kan jinees dajaneen barraa akkasumas immoo kitaaba walaloo filatamaa jedhamuuna milaas malaansi kan gammachuu taliilaan barreeffame filatama ta'uudhaan badhaafamanii jiranii artistoota saba kanaaf yeroo dheeraa hojii guddaa dalagaa turan bara roorroo bara rakkinnaa bara oromummaan baay'ee ulfaataa ta'e waan guddaa dalagaa turan keessa artist Ilfinesh Qannoo dabalatee artistoonni sadii immoo badhaasa umrii guutuu badhaafamanii jiranii artistoota jajjaboo jecha Ilfinesh Qannoo ni beeytanii seenaa guddaa dalagaa turte artistii jabduudha osoo isin jirtu badhaasa akkasitti kennuufin waan nama gammachiisudha biyya Norway jirti natti fakkaata yoo doggoruun baadhe dabalataan Odaa Award biyyarra darbee artistoota biyya ba'a Afrikaa 8tiif badhaasaa fi beekamtii kenneera biyya ba'a Afrikaa dubbannu numa Oromoo jechaadha ba'a Afrikaachaan Oromoodha hawaasa waliin jiraatanii sablammii bira darbee ardii Afrikaatti illee uummanni Oromoodha hawaasa biraa wajjin saba biraa wajjin akka jiraatu garsiisa waan gaariidha Odaa Award waan gaarii dalage dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu nama boonsudha hojii nama boonsuu jechaadha haaluma kanaan wallisaan Uganda beekama Idik Kenzoon badhaasa East African Super Star jedhu argateera jechaadha kanallee kan jalqabe Oromoodha jechaadha yeroo jalqabaati badhaasa award nu walii qofan kenninu sablammii bira darbine Afrikaaf illee badhaasa kennina jedhe Odaa Award Odaa Award kanaaf irraa dubbachuutti irra jechaadha galatoomanii ulfaatanii Odaa Award hojiileen dalagaa turtan hojiileen hojjechaa turtan hedduu namatti tola galatooma ulfaadha galatooma isin jennaan sagantaa keenya godhuuf dirqamne jira